Sagantaa lawata har'aatiin dargaggeessa dirree aartii keessa jiruu fi hojii tola ooltummaa irratti hirmaataa jiru dubbisnee jirra. Dargaggoo Daani'eel Gammadaa yookaan immoo kan hawaasni bal'aan ittiin beeku kara deemaadha kan dubbisne. Daani'eel Gammadaa eenyudha? Gara aartiitti akkamiin dhufe? Addunyaa aartiidha ittiin dhufe miti keessumatti hin guddate. Normaaliyaan gola Oromiyaa keessatti lixa Oromiyaatti hin dhalan. Godina Wallagga lixaa namni sibu magaalaa Mandii kan xiqqoo jedhamtu keessatti hin dhalan. Mana amantaa keessatti hin guddate. Addunyaa aartii ani amma keessa jiru kana parsantii guddaadha shaakala isaa mana amantaa keessatti. So ittiin dhufe hin jedhu garuu guddinni isaa aartiin kun na keessa akka jiru kun gara uummataa akka ka'uun godhe hayyicha seenaa barsiisaa yaaduu kabbabaa hordofate. Bakka har'aa kana toorri wanta itti qabattee jirtu kun milkiin isaa karaa kana jedhee kan natti argisiise. Akkana jedhu addunyaa aartiitti kana ittiin. Maqaa maatiin kee yookiin haatiif fi abbaan kee siif baasan Daani'eel akka ta'e natti himtee jirta. Maaliif kara deemaa taate? Akkaataan maqaan kun itti nama mogga'e yookaan maqaa kanatti moggaase immoo mataa kiyyaan miti. Sababni isaa yaazoo kabbabaa hordofaadhaa wajjinidhaatiin teenyee fiilmii kiyyaa dukkana ifa marse jedhu kan kaampaasii Madda Walaabuu Yuunivarsiitii hojjedhe tokkotu ilaallu. Iskiriptii wayii tokko dubbadhee jennaan akkasinaan jedhe yaada kee kana ibsachuu kan dandeessuuf kara deemaa yoo taatedha jedhe. Maal jechuudha? Maal jechuu barbaaddan obbo Yaazoo jennaan fiilmii kee ammaa kanarratti maraataa taatee hojjette. Otuu iskiriptiin an harka jiruuf of harkaa qabdu kana walitti dabaltee maqaadhuma kara deemaa jedhu moo fudhattee hojjetteeti waan garaa kee keessaa baafachuu dandeessaa. Kara deemaa gaafataatu moo maraataa alaan fakkaatu nagaa keessisaa kan ta'edhaatiin hojjechuu dandeessa. Sababni isaa maraatudha jedhanii biyya kana keessatti kan namoonni amananii fudhatan kafanni yoo isarratti kan cecceteedhaatii fi yoo sagalee isaa dhageessisaa qophaa deemateedhaatiif namni biyya kanaaf akka maraataadha ittiin jedhu. Kan maraatee fi kan dhugeetu dhugaa haasa'a jedhu yeroo tokko ati moo isa kana warra alaan maraataadha ittiin jedhanii tilmaamaniitiin nagaa keessa keetii kan uummata keetii gabbaatii jennaan maqaa kara deemaa yaazoo kabbabaa hordofaa wajjin itti laanneetu fudhannee baanee siin jedha. Kitaabota 3 barreessuudhaan dubbistoota biraan gaheera. Monoloogii yookaan immoo du'i nama tokko qofaadhaan hojjetamuu fi hojiilee aartii garaagaraas qopheessuudhaan daawwattoota biraan qaqqabsiisuusaa labatatti himee jira kara deemaan. Na dhukkubaadhaatii fi attam jirtuun harka uummataa jira. Eenyu isaaniin kitaaba xiqqaadha 1,000 duwwaatu maxxane kitaabota 3 eenyu isaanii na dhukkubaadhaatii fi attam jirtuun barruu xiqqaa yaa uummata qulqulluu akka garaa rabbii kanaa attam jirtu nagaa keessanii alliiwaatiin qe'ee nagaa dhaa'u. Yeroon kun yeroo itti nageenya ofii keenya afaanii lallabannuuf rakkina ofii keenya olii keenya walirraa qolannu yoo ta'e yoo nagaan tin gaafadhaa attam jirtu jedha. Inni bar'u xiqqaa jildiidhaatiin deemu. Qabiyyeen isaa akka nagaa gaafannaa uummata Oromoo bal'aa kanaati. Gola taanii otoo hin ilaalin namni bakka itti dhalate qabaa miire godina keessatti dhalate aanaa keessatti dhalate ganda goona keessatti dhalate qabaa miire. Isa kana otoo hin ilaalin Oromoomti bal'aan kun attam jirtu jedhee nagaa gaafata. Isheen kun sinqii mana hidhaati. Ani mana hidhaa keessaa underground godina Shawwa lixaa Mugar boollaa asii gadi mana daldalaa keessa ji'a 7 ta'a. Achi keessatti qaamni kiyya marsaa lammaffaa paraalaayizd ta'ee kan badu. Galaa mana hidhaati jedheen amane. Dargaggoo Daani'eel hojii aartiidhaan cinatti immoo hojii tola ooltummaa hojjechuudhaan imimmaan haadholii hedduu haquu irratti argama. Namni baay'een gaafa dhaga'u Daaniin addunyaa tola ooltummaa keessa jira yeroo itti jedhaniin quba qabu. Garuu addunyaa tola ooltummaa hin ta'in keessa hin jiru. Kana yeroon siin jedhu abbaan isheetii fi haadha gadameessatti baattee na deesseetu liqii narraa qaba ture. An normaalee nama Oromoon tireerraa kaasee toora galchee deemsisee ol kaasee deemsise. Nama boolla du'aarraati waaqa gaditti sabnichi oolchee. Kanaaf tola ooltummaarra jira osoo hin taane abbaa kiyyaaf haadha kiyya liqii kan narraa qaban hin deebisuutti jira. Daani'eel imala jiruusaa keessatti bu'aa bahii hedduu keessa kan darbe ta'uu ibsee yeroo adda addaatti mana hidhaa keessa kan turee fi dararama hedduu keessa nama bahee ta'uus dubbateera.
Kara deeman barnoota digrii tokkoffaa gosa barnootaa injiinariingiidhaan yuunivarsiitii Madda Walaaburraa kan eebbifame ta'us barnoota barateen ji'a 2 qofaa hojjetee gara hawwiif fedhiinsaa jiru gara addunyaa aartiitti seenee hojiilee bohaarsoo ta'an hojjechaa jira. Yeroo baay'ee waltajjii adda addaa irratti monoloogii dhiyeessuudhaan hin beekamta. Isa keessaa tokko mee daawwattoota biraan ga'e. Namni hundumtuu gaafa akka ollaa keetitti si ilaalu gaafa ni fira keedha siin jedhu wanti jaallatu sitti fakkaata. Ilkaanni kolfuu hundumtuu fira keetti fakkaata. Lakkii dhiifi hundumtuu waan kolfeeti jaallate fira kee miti. Ilkaanni baay'een kolfaas nyaachuudhaatiif kan sitti xataa jiru. Maalin argine ati lafti dur gurraacha lafti isaa dhagaa ta'e namni isaa dhagaa ta'e dhagaa walirra tuula mataan namni dhagaa lafti dhagaa of eeggadhu gowwaa kofalchiisanii ilkaan lakkaa'uudhaan akka argite kolfe. Hojii ammaa Daani'el yookaan immoo kara deemaan hojjechaa jirurraa dargaggoonni maal baratu? Namni kaleessaa isaa yaadatu har'aa isaarra dhaabbatee waan gochuun isarra jiraatu namni wallaale hin jiru. Akka ofii kiyyaatti akkaataan itti ilaalutti namni baay'ee waan irraanfateef malee wanti wal barsiisan jira hin jiru. Garuu ani dhaamsaani dhalootichaatiif dhaamu namni waan qaburraa hiixate doqna akka hin jedhamne lammaffaa immoo kan rakkate gargaaru akka waan uumaaf liqeessaniitti waan lakkaa'uuf ofii kootiidhaatii fi umurii dargaggummaa ofirratti waan gaarii hojjechuun dullummaa ofiirratti gatii namaa kaffala jedheen amanu ofii kooti. Dhaamsi ani dhaamu gaarii sammuu keessan keessatti beektan. Yoo raawwattan gaarummaan isaa mataa keessaniif jedhama. Dargaggoo Daani'el yeroo ammaa yeroo itti xiqqaaf guddaan harka wal qabatee jala darban ta'uu hubachuun waltumsuu fi jijjiiramaaf onnachuun barbaachisaadha jechuun dhaamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.